dursa waaqan galateeffadha maaliifi waaqayyo bulee kee qabsoo bilisummaa Oromoo kanaa ifa baasaatti jira warra jisaa banamaa ta'ee fi ifa baasee wanta qulqulluu Oromootti agarsiisaa jira. Oromoo jisaa banaa ta'e kamiyyuu qabsoo bilisummaa Oromoo argaatti jira. Garuu waa tokkoon isinitti hima. Daaspooraan waa sadiif qabsaa. Isee kanarratti xinnoo bal'inaan dubbadha. Waa sadiif qabsaa. Tokko maallaqa, lama beekamtii, sadii aangoodha. Karaa kana deemee kan immoo jalaa fashalaa eenyudha yoo jetta waa lama argatee waa sadiif kan jalaa kufee Jawaar Mahaammadi. Mul'ati kun wal harkisa. Qabsoon bilisummaa Oromoo biyya keessaa kan hoogganan jiru. Egaa abboomaa miti kuufaa dhumanii asitti qabsoon bilisummaa Oromoo biyya daaspooraa keessa taa'amee hoogganamu bara inni kaan Sumaalee keessa taa'e, inni kaan Sudaanii keessa taa'e, inni kaan Eertiraa keessa taa'e, inni kaan Noorweey taa'e, inni kaan Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa taa'e qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganuu barame. Qabsoon bilisummaa Oromoo biyyatti deebitee eega barri hoogganni sun dhumee asitti yeroo jalqabaatiif kan qabsoon bilisummaa Oromoo qeetti deebitee mana keessaa hoogganamuu jalqabde. Isa kanarraas isiniin kakaasaa. Fakkeessitoonni warri maqaa abaaboo bootiin muudamtee biyya bakkee jirtu kunis achi qajeelfama maaloo innaa raanii marmarattee ciiste. Fakkeenyaaf jireenyaa miti maqaan isaa inni sirriin sobe laafaadha. Inni qilleensa laalee yoo asii ooyachi tukkufuudhaaf nama jiruudha malee maqaaf gorsaa abaaboo boo jedhamee jiraatu malee odaa tarbii kee najaat hamzaa kee maaloon kee warra ofiin jettu kuni isheenis warra suufiiffattee galuu kaateedha. Dubbii guddaan daaspooraa keessatti daaspooraa yeroo kanatti maaliif ariifatee akkas ba'e yoo jettanii yeroo darbee marroon haasaa marroon godhe tokko utuun xinxalinii wanti biraa irratti dhalachaa dhufe. Jechi sun baay'ee isaan miidheedha. Daaspooraa bololii aangootiif dhamaatii aangootiif qabanii maal jedhe marroonni haasaasaa keessatti suufii uffatanii mul'achuu yoo ta'e dirree irraa erginee itti agarsiisneerra. Sun kana booddeen hojjetu. Ishee kana qabadda. Suufii uffatanii dhaqanii mul'achuu yoo ta'e dirree irraa waraanni meeshaa isaa hidhannoo salphaa kaa'ee lafa nagaa jedhame maree araaraa jedhame diraamaa Taanzaaniyaatti taa'ame irratti dirree irraa suufii uffatee dhaqee itti agarsiiseera. Kana booddee suufii uffattee wanta tinaan bakka buutu tokko hin jiru. Warri maqaa kootiin daldaltu warri isa akkasii muuxannoo akkasii walirraa qabdan isa jedhudha. Si galeera? As dhufama obbo Galaasaa Diilboo, obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa yoo ilaalte hundi isaanii muuxannoo isaan qaban maal biyya bakkee ta'aniitu miseensa horatanii biyya bakkee ta'anii qabsoo hoogganuuraa jechaadha.